Sabiskiraayib gochuu hin irraanfatinaa isiniin jedha. Maaliif yoo naan jettan guyyaa guyyaan viidiyoon haaromni ani waraabu isin maddii gaha jechuudha. Waan kana ta'eef sabiskiraayib gochuu hin irraanfatinaa obboleeyyan kiyya, Rabbiin isinirraa haa jaalatu. Yoo akkas hin ta'in anillee viidiyoodhaan hedduu hojjedheetiin isin biraan gahuu hin danda'u jechuudha. Yeroo narraa fudhataa, yeroo itti fixaa. Waan kana ta'eef rakkoo hin qabu. Rabbiin isin haa laaffisu. Namoonni quraana qara'uu barbaadan kamiyyuu ni qaraatan, maashaallah dhaqqabdan isiniin jedha. Waan kana ta'eef akka na wajji deemtaniitiin sirriitti quraana Rabbiin isin haa laaffisu qaraatan isiniin jedha. Waan kana ta'eef Rabbiin isinirraa haa jaalatu. Amma nin jalqabna jechaadha. Bismillahirrahmanirrahiim. بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس الأول: حروف الهجاء المفردة: ألف، باء، تاء، ثاء، جيم، حاء، خاء، دال، ذال، راء، زاء، سين، شين، صاد، ضاد، طاء، ظاء، عين، غين، فاء، قاف، كاف، لام، ميم، نون، واو، هاء، همزة، يا. Maashaallah, Rabbiin isinirraa haa jaalatu. Namni kamiyyuu qara'uu ni danda'a jechuudha. Jaarsa, jaartii, daa'ima osoo hin jenne, umriidhanis osoo hin daangeffamne qara'uu ni danda'ama. Rabbiin isinirraa haa jaalatu. Waan kana ta'eef Rabbiin isinirraa haa jaalatu. Har'aaf isuma kana isiniif gadi dhiisaa. Kan guyyaa itti aanu immoo isa kana sirriitti irra deddeebitanii yoo caqastan isiniif gala jecha.